Oduun isinitti himaa maatii burqaa oduu akkam jirtu jalqabarraa mata dureewwan oduu isinitti himuun itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin chaayinaan lammiileen ishee ulfaatina kiiloogiraama 50 gadi ta'an mana akka hin baane akeekkachiiste. Chaayinaan rooba cimaa fi qilleensa cimaan kaaba chaayinaa erga rukuteen booda lammiileen ishee ulfaatina kiiloogiraama 50 gadi ta'an qilleensi akka isaan hin fudhanne mana akka hin baane akeekkachiiste. Bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Oduu keenyatti aanuun ammoo gareen adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin ABUT durataa addichaa Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsee uummata Tigraay moggaatti dhiibaa jira jechuudhaan himate. Ibsa TPLF baase kanas bal'ina isaa kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenyatti aanuun qondaalonni Ameerikaa fi Iraan sagantaa niwukileera Iraan falmisiisaa ta'e irratti waliigaltee haaraa irra ga'uuf yaaluun tibbana marii taasisaatii jiru. Kanas bal'inaan kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu. Oduu keenya guyyaa irraatiin dhimmoota nama isiniif kaasee fi kan biraa kan dhageessan ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarra gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Chaayinaan lammiileen ishee ulfaatina kiiloogiraama 50 gadi ta'an mana akka hin baane akeekkachiiste. Chaayinaan rooba cimaa fi qilleensa cimaan kaaba chaayinaa erga rukuteen booda lammiileen ishee ulfaatina kiiloogiraama 50 gadi ta'an qilleensi akka isaan hin fudhanneef dhaamtee jirti. Obomboleettiin kun daangaa kibba biyyattii irraa kan ka'e yoo ta'u, Beejiing dabalatee kaaba chaayinaa rukuchuu irratti argama. Qilleensichis sa'aatii tokkotti kiiloomeetirii 150 gulufaatii jira. Jabinni qilleensaa kunis iskeelii tokko haga 17tti kan madaalamu yoo ta'u, qilleensi cimaan akka kanaa mudatee kan beeku waggaa 10 darban keessatti yeroo jalqabaatiifidha. Ejensiin meetirooloojii chaayinaa akka gabaasetti qilleensi cimaan kun sadarkaa 11 kan qabu yoo ta'u, rooba, cabbii fi obomboleettii waliin kan wal makate akka ta'es beekameetu jira. Taatee kanaan lubbuun namaa kan hin baanee fi balaa kanaanis mukoonni gurguddoon 300 ol buqqaanii akka kufan agarsiisee jira. Kana hordofuun lammiileen ulfaatina kiiloogiraama 50 gadi ta'an qilleensi akka isaan hin fudhanne mana akka hin baane chaayinaan akeekkachiiste. Qilleensi kun balaa kana caalu akka hin finneef tarkaanfiiwwan hatattamaas fudhatamaa jiraachuun himameera. Mukeen akka salphaatti akka hin buqqaanee fi cimsuudhaaf gabaabsamaa jiru. Paarkiiwwan cufamanii balaliin qilleensaa murteessaa fi barbaachisaa hin taanes haqameetu jira. Arriitiin akka gabaasetti taatee kan hordofuun daandiin Beejiingii fi naannolee kaaba chaayinaa duwwaa ta'uunis ibsame. Oduu keenyatti aanuun gareen adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF durataa addichaa Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsee uummata Tigraay moggaatti dhiibaa jira jechuudhaan himate. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin hoogganamu immoo garee itti aanaa durataa ABUT Geetaachoo Raddaatiin durfamu keessaa hooggantoota olaanoo mootummaa federaalaa keessatti aangoowwan garaagaraa irratti muudaatii jira. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsuun uummata Tigraay moggaatti dhiibaa jiraachuu gareen adda bilisummaa uummata Tigraay ABUT durataa addichaa Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu ibsa eebila 4 bara 2017 xumura walgahii koree giddugaleessaa isaa guyyoota 5 ture booda baaseen beeksise. Koreen giddugaleessaa garichaa ibsa baaseen haalli kun fooyya'uu akka qabu ni amanna jechuudhaan waliigalteen Piriitooriyaa kabajamuu akka qabuu fi gareewwan mallatteessan lamaan marii fi waliigaltee siyaasaa waliin hojjechuu akka qaban ni amannas jedhe. Ibsichaanis akkuma yeroo hundaa qophii ta'uu keenya ni beeksisnas jedhaniitu jiru. Ibsa kana keessatti mootummaan federaalaa labsii, dambii fi qajeelfama uummata Tigraay irratti raawwatinsa qabu baasee haalli inni qofaan dhuunfaan murteessu baay'achaa dhufeera jechuudhaanis ibsichi mootummaa federaalaa qeeqe. Mootummaan federaalaa gama isaatiin hooggantoota olaanoo garee itti aanaa durataa ABUT Geetaachoo Raddaatiin durfamu mootummaa federaalaa keessatti aangoowwan garaagaraa irratti muuduu irratti argama. Guyyoota muraasa dura Geetaachoo Raddaa gorsaa dhimmoota Afrikaa bahaa kan muummee ministeeraa taasisuun muudeera. Guyyaa har'aa immoo Piroofeesar Kinniyyaa Gabrayoot gorsaa ministeera barnootaa taasisuudhaan muudeera. Oduu keenyatti aanuun ammoo qondaalli Ameerikaa fi Iraan sagantaa niwukileeraa Iraan falmisiisaa ta'e irratti waliigaltee haaraa irra ga'uuf yaaluun tibbana marii taasisaatii jiru. Doonaald Tiraamp bara 2018 waliigaltee niwukileeraa kanaan dura Iraanii fi humnoota addunyaa kaan gidduutti taasifamaa ture keessaa US baasuun qoqqobbii dinagdee Iraan irratti deebisuun Iraaniin aarsee ture. Pirezidaantiin Ameerikaa mariin kun yoo hin milkoofne tarkaanfii waraanaa akka fudhatamus akeekkachiisaniiru. Iraan sagantaa niwukileera ishee dhimma siivilii qofaaf akka fayyadamtu dubbatti.
Iraan meeshaa niwukileeraa hojjechuuf akka hin yaalle cimsitee dubbattus biyyoonni hedduun akkasumas dhaabbanni niwukileeraa addunyaa ejensii humnoota atoomikii idil addunyaa Iraaniin hin amanne. Shakkiin kunis yeroo Iraan bara 2002tti dhaabbilee niwukileeraa dhoksaa qabaachuun ishee argamee eegale. Taateen sunis waliigaltee Iraanii fi biyyoonni biroo hundi jechuun danda'amu mallatteessanii fi waliigaltee niwukileeraa hin babal'anne yookiin NPT jedhamu cabse. Waliigaltee niwukileeraa hin babal'anne yookiin NPT'n biyyoonni teekinooloojii niwukileeraa waraanaa hin taane kan akka qoricha qonnaa fi anniisaaf akka fayyadaman kan hayyamu yoo ta'u, meeshaan niwukileeraa garuu akka hojjetamu hin eeyyamu. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa shakkii sagantaa niwukileeraa ishee boombii hojjechuuf itti fayyadamaa jira jechuun bara 2010 irraa eegalee qoqqobbii diinagdee bal'aa Iraan irra kaa'anii qoqqobbiin kunis Iraan gabaa idil addunyaa irratti boba'aa akka hin gurgurre kan dhaabe yoo ta'u, qabeenya biyyattiin alaa qabdu doolaara biliyoona 100 dhorkeera. Sababa qoqqobbii kanaatiin diinagdeen ishee kufaatii keessa seenee gatiin maallaqa ishee sadarkaa gadi aanaa galmeessuunis gadi bu'ee. Kunis biyyichattii qaala'insi jireenyaa akka ol ka'u taasiseera. Bara 2015tti Iraanii fi humnoonni addunyaa ja'a US, Chaayinaa, Faransaay, Raashiyaa, Jarmanii fi UK'n marii waggoota dheeraa booda walii galanii yeroo ammaa kana immoo qondaalonni Ameerikaa fi Iraan sagantaa niwukileeraa Iraan falmisiisaa ta'e irratti waliigaltee haaraa irra ga'uuf yaaluun tibbana marii eegalaniitu jiru. Oduu keenya xumuraatiin barattoonni bilbila mana barumsaa akka hin finne gochuuf sochiin eegalameera jechuudhaan Piroofeesar Biraanuu Naggaa dubbatanii ministeerri barnootaa barattoonni bilbila gara mana barumsaa fidanii akka hin dhufneef duula eegaluu beeksise. Ministeera barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaan waa'ee raawwii fi karoora damee barnootaa irratti hooggansa isaanii jalatti karoorfame irratti ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii keessattis torban dhufu waajjiraalee barnootaa waliin mariin akka gaggeeffamu akeekaniiru. Yeroo kana keessatti barattoonni bilbila isaanii gara mana barumsaatti akka hin finneef hojiiwwan hojjetamaa jiran ilaalchisee yaada isaaniis ibsanii yoo waliigaltee irra geenye bara dhufurraa eegalee barattoonni mana barumsaatti bilbila isaanii fidanii akka hin dhufne kan taasifamu ta'as jedhanii. Egaa daawwattoota keenya burqaa oduurraa oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeessine kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan tura.